Oromoon saboota gaanfa Afrikaatti jalqaba argaman jidduudha tokko. Sabni Oromoo hortee gurraacha Kush keessa uummata qaroominaa fi aadaa guddaa qabu akka ta'e ragaaleen seenaan dhugoomu. Biyya Oromiyaa keessa baay'inaan jiraatu malee biyyoota gaanfa Afrikaa fi addunyaa hedduu keessa jiraataa ture, har'as jiraachaa jira. Haa ta'u malee sabni guddaan abbaa biyyaa ta'e kun dhiibbaa fi hacuuccaa gitoota bittaatiin abbaa biyyummaa dhabee mirga eenyummaa isaa sarbamee ture. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti Oromoo tooftaan siyaasaa fi diinagdee irraa fageessuun abbaa biyyummaa dhabsiisuuf hojjetamaa ture. Jaarraa 19ffaa irraa kaasee weeraraa fi cunqursaa sirni gamroonfataa waggoota dhibbaaf isarratti raawwachaa turan Oromoon guyyaa tokkoofillee tole jedhee jilbiiffatee buleen beeku. Qabsoon biyyaa fi mirga isaatiif falmachaa ture. Qabsoo ilmaan Siikkoo Mandoo fincila ijoollee Baalee hanga wareegamaa Anolee diddaa gabrummaa ilmaan Ituu Humbannaa ijoollee Afran Qalloo guyyaa gaafa Calanqoo hanga Dirree Walloo ilmaan Raayyaa Aseebuutti gamtaan diina ofirraa ittisaa ture. Kan ilmaan Qaqqaaliin itti wareegaman qabsoon ilmaan Maccaa Tuulamaas diina luugame akka qabe seenaan ragaadha. Qabsoon Oromoo bifa tokkoomee fi gurmaa'een gaggeeffamaa waan hin turreef wareegama guddaa kaffalchiiseera. Hayyoonni tokkummaa fi gurmaa'insa dhabiinsa Oromoo hubatan jarmiyaalee fi dhaabni siyaasaa Oromoof hojjetuu fi qabsaa'u jiraachuu akka qabu murteessanii gahee hayyummaa isaanii bahaa turanii jiru. Baroota 1960moota keessa ilmaan Oromoo manneen barnootaa sadarkaa olaanoo keessa turanis cunqursaa sirni gita bittaa haadha fi abbaa isaaniirraan gahaa jiru xiinxaluu fi gaafachuu jalqaban. Dooktar Diimaa Noggoo fi hayyu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo ce'umsaa obbo Galaasaa Dilboo. Cunqursaa uummata keenyaa jireenya isaa fi haala inni keessa jiru hiriyoota mana barnootaa sanatti walitti dhufneen naannolee garaa garaatiin walitti dhufanii yaada wal jijjiirrachuu, seenaa waliin dubbisuu, zabana sana immoo zabana ilaalchi yookaan yaadni goblaa bitaa itti babal'ate waan tureef sabboonummaan bulaa dhufe. Hunda caalaa Oromoo jechuun numa jennee ilaalla turre. Inni kaan bakka biraa jiraachuu isaa lafaan yoo dhageenye malee qaamaan waliin agarre, walis hin beekne. Gaafa ammaa mana barnootaa sana seenu namuma akka kiyya afaan Oromoo dubbatu, akka tokko yaada yeroo wal jijjiirrattu aadaa tokko qabaachuu isaa si ibsuu walitti dhufne. Edaa nuti uummata guddaadha. Edaa uummanni keenya nuti bakka fagoollee adda jiraannu afaan tokko dubbannaa. Kanumarraan gaa dammaqaa dhufe dammaqiinsa kana keessa socho'een barattoota Oromoos mana barnootaa sanatti jajjabaa ture. Oromoota yuunivarsiitii barachaa turan wajjin wal gurmeessuu fi wal ijaaruudhaan siyaasaas wal barsiisuu, seenaa Oromoos wal barsiisuu, wal hubachiisuu fi qabsoo Oromootiif qophaa'uu irratti wal gargaarree, wal ijaarree socho'aa turre. Boodas sochiin sun kan walumaa gala biyya keessa ture wajjinis wal qabate gara adda bilisummaa Oromoo ijaaruutti nu geesse jechuudha baroota 70moota keessa. Ani mana barnootaa seenuu kiyya dura qabsootu ture. Oromoonni bifa adda addaatiin baratanii warri bahanis warri dallaa sanas hin seeniin xiqqoo waa'ee sabummaa isaanii, waa'ee Oromoo kan hubatan walitti dhufuudhaan dhoksaan isaa ta'u walii wajjin mari'achuunii fi waa'ee uummatichaa waa gochuudhaaf hawwuunuu fi yaaluun uma ture jechuudha. Jarmiyaalee fi waldaaleen faayidaa Oromootiif dhaabbatan hundaa'uun barattoota fi qeerroo manneen barnoota olaanoo keessa turan gara qabsootti onnachiisaa dhufe. Dhalachuun adda bilisummaa Oromoo immoo sabboonummaan Oromummaa akka dagaaguu fi humni barate gara qabsoo hidhannootti akka hawwatamu godheera. Waldaa Meeccaaf Tuulamaatu ture, inni bu'uura tokko ture. Sochiin karaa Baalee ni ture.
Harargee keessattis Oromoonni sochii adda addaa gochaa turan karaa aadaatiin afran qalloo inni yeroo yaalannu dargaggoonni naannoo sanaa kan gariin har'allee lubbuun jiran aadaa Oromoo mul'isuuf qooda guddaa kennan. Kuni walitti dabalameetu suutuma suutaan jabaachaa dhufe warra mana barnootaa sadarkaa olaanaa yeroo keenyatti gale immoo caalaatti socho'iif afeeree jechaadha. Caalaatti akka qabsootti hawwatamnuu fi addi bilisummaa Oromoo yeroo ijaaramu itti dabalamuudhaaf carraa akka argannu nu godhee jechaadha. Baroota 1960moota Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti ijoolleen Oromoo hubannoo siyaasaa itti qabanii fi sochii barattootaa geggeeffamaa ture keessatti adda durummaan hirmaachaa turan kanneen akka Muhee Abdoo, Magarsaa Barii, Baaroo Tumsaa, Abboomaa Mitikkuu, Dabissee Tacaaneefaa sabboonummaa fi tokkummaa Oromoo ijaaraa turan. Addi bilisummaa Oromoo akka hundaa'uufis hayyootaa fi gootota bu'uura kaa'aniidha. Gootota gameeyyii qabsoo keessatti wareegaman har'a seenan isaan yaadatam. Dr. Diimaa Noggoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo jalqabaati. Jaallanii qabsoo kana bu'uuressuu irratti qooda gurguddaa qaban jaallan baay'eetu jira. Keessattuu gara jalqabaa gara malee wareegamuudha isaatirraa hubama guddaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irra gahe keessaa tokko Baaroo Tumsaati. Baaroo Tumsaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu irratti qooda guddaa qaba. Akkasumas Jaal Magarsaa Barii yeroo wareegame sanatti dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo ture. Nama qooda guddaa qabsoo kana keessatti qabu, obsa guddaa nama qabuudha. Abboomaa Mitikkuu qabsaa'aa cimaa nama ture, hoogganaa keessattis qooda qabu. Higgazuu Bantii ka jedhamu, Gadaa Gammadaa, Damissee Tacaanee jedhama. Itti aanaa dura taa'aa ture Damisseen fakkeenyaaf. Nama hoogganaa cimaa kennuu danda'u keessaa Baaroo Tumsaarraa kaafee kanneen kaan humna Sumaaleetiin ajjeefaman gara laafina tokko malee namoota silaa yeroo dheeraa hoogganaa fi qooda qabsoo kennuu keessatti qooda guddaa kennuu danda'antu yeroo malee wareegame. Namoota kana yoomiyyuu irraanfachuu hin dandeenyu. Sochoon adda bilisummaa Oromoo 74tti sadarkaa warraaqsis dhufee ture yeroo sana. Sadarkaa jaarmiyaatti of mul'isuudhaaf hojjechuu sadarkaa olaanaa irra ga'ee ture jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo dhalatuu isaati immoo waan sochiin isa duraa Meeccaaf Tuulamaa godhee Meeccaa Tuulamaa wal qabatee karaa bahaatiin afran qalloon godhan sochiin karaa Baalee kunneen sochii barattootaa yuunivarsiitii keessatti ta'ee fi influensii guddaa irree guddaa ture. Ijoolleen Oromoo kaayyoo manaa ba'aniif barnoota isaanii yuunivarsiitii irraa adda kutuun gara kaayyoo qabsoo Oromootti jijjiiruun abbaa biyyummaa isaaniitiif falma eegalan. Ijoollee Oromoo yuunivarsiitii irraa mirga saba isaaniitiif jecha qabsootti dabalaman jidduudhaan nadhii gammadaa kan jalqabaa ture. Nadhii gammadaa maqaa dhalootaa Qaasim Usmaan Roobaa yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota faarmaasii barachaa ture. Bara 1970 wayita qabsoo hidhannoo Oromootti makamuun barataa waggaa tokkoffaa ture. Ilmaan obbo Usmaan Roobaa fi aadde Amiinaa Boorsee horatan jidduudhaan dhala shanaffaa kan ta'e nadhii gammadaa daa'imummaa isaarraa kaasee barnootatti qaxalee akka ture obboleessi isaa obbo Amaan Usmaan Roobaa dhugaa ba'u. Qabsootti makamuu obboleessa isaanii kan dhaga'anis hiriyoota isaatirraa akka ta'e har'an yaadatu. Qabxii gaarii galmeessaa deemaa haayiskuulii irrallee sallaa haayiskuulii irraa dabaree 8.8 ture. Kumtaantiidha. Ijoollee morkataadha. Addis Ababa Yuunivarsiitii 1970 akka Habashaatitti akka Faranjiitti 78. Achuma yuunivarsiitiidhaan galli nuti galuu didee haamlee Finfinnee naasee keessa maal ta'e jennee ijoollee wajjin bara ture yoo ta'u gaafii ani bahee Finfinnee bahee deemee gaafadhee
Ijoolleen isa bichaa miti ijoollee hedduu abaa'oo jechuu yoo san waamame duraan beekamu. Ijoollee hedduu fudhatanii jiru. Ijoollee ciccimtuu fudhatanii jiru. Yuunivarsiitii irraa achi seenuun ooluu naan jedhan. Sana duraa'uu yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota Oromoo gaafa sana lakkoofsaan hedduu xiqqaa turan ijaaraa turre waa'ee qabsoo Oromoo barsiisaa dammaqsaa turre. Hojiin sun erga nuti baanees nuyitis warra hafe keessatti jaarmiyaa fi dammaqiinsa kennuu sana itti fufne warri nu booda seenes bifuma kanaan itti fufaa dhufe jechuudha. Akkanaanii yeroo adda bilisummaa Oromoo bara 76tti sirnaan ijaaramee qabsoo hidhannoos jalqabu warra dura qabsichatti dabalaman keessaa tokko jechuudha. Nadhiidhaan bara 1978 akka faranjiitti wal baranne. Isaa fi ijoollee mana barnoota yuunivarsiitii turan garii quunnamaa turre. Jaallisee Tuulatumaan inni dadhabee inni fideen wal na barsiise nadhii wajjin yeroo duraatii fi achii gaa wal barannee tuma waliin waan qabsoos wal daddabarsannu boodarraa isaa fi hiriyoota isaa akka carraa ta'ee wareegaman isaanis Zakkaariyaas Mul'ataa fi Sambutoo Luboo sadan isaanii anatu dirree bahaatti geesse jechuu asii Finfinnee irraa kaase. Karaan kutee hin beekne. Dhiya laalee moo marga laalee waa tokko hin beekne. Hin dhabneen tokkeetu waan isa barbaachisu meeshaa isaa eessa kaatiin beeknu gandoo kaa'ee Finfinnee salleen beeknu naan jedhani. Kaanuma galee maatiitti meeqaa maal godhanne waan dhaga'e. Achi booda 75 ta'uu jaatti akkas waggaa 4-5 akkas tureeti. Warri dirree sheeksee hin deemu bara argine jedhan. Tooraan hojii hin deemaa akkas jira akkana jira jedhanii. Nadhii Gammada bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatiif nama adoodaa turedha. Leenjii dabbalummaa fudhatee qabsoo addi bilisummaa Oromoo geggeessutti kan makame onnee guutuudhaan ture. Akka dabballeetti hidhatee dhukaasuun akka hoogganaatti immoo nama siyaasaa cimaa hooggansa qabsoo Oromoo ceesisu kennaa turedha. Didhaalee qabsoo addicha keessatti mudataa turan tooftaa fi murannoon nama bira kutaa ture akka ta'e jaallan qabsoo isaa ragaa bahu. Nadhii Gammadaa yeroo duraatiif kan hin arge akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1988 dirree dhihaa ani Wallagga keessattiin qabsoo hidhannoo geggeessaa ture yeroo sana koraa adda bilisummaa Oromoo lammaffaa gochuudhaaf qophii duraa dirree dhihaa kan Wallagga keessa turetti gochaa turre qophii sanaaf jalbultii walgahii jila qabsaa'otaa jennee qabsaa'onni yeroo sana dhiha Oromiyaatii turanii fi biyyoota alaa keessa turan bakka sanatti wal gahanii waan koraa sabaa lammaffaadhaaf barbaachisu hundaa'uu xumuruutu irra ture walgahii sanarratti argameen. Nadhiin nama sabboonaa jabaa tokkodha. Dirqama kennameef nama gammachuudhaan fudhatee hojiirra raawwatudha jechaadha. Jalqaba godina bahaa dhufee treeningii hanga tokko fudhatee ani yeroo sana darbee Arsiitti humna hoogganee achitti bobbaarra ture. Achi booddee isaa fi hiriyoonni isaa waliin yuunivarsiitii dhaqanii turan na biratti ramadamanii waliin turre. Achirra turetti jalqaba akka dabballeetti hojjechaa ture. Boodarra immoo hojii beeksisii irratti hojjetaa ture jechaadha. Isa booda immoo koraa adda bilisummaa Oromoo lammaffaa geggeessuu irratti ani immoo walgahii jala qabsaa'otaa durseen gara Harargee deeme biyya Sumaalee keessaan baanee deemne inni yeroo sana biyya Sumaalee waan tureef jila gaafas Wallaggarraa dhaqee fi kan alaahis dhaqan ka Sumaalee qabsaa'ota Sumaalee keessaas turan waliin gara Sumaaleetti deemne yeroo dheeraa waliin turre Sumaalee keessa waliin deemne karaatti lolli nu mudate dura humna Sumaaleetu lola nurratti banee humna
Sumaalotaa akka hidhatan yeroo sana naannoo Jijjigaa turan. Isa booda waraana Dargii dhufeen lola nu banee bakka lama baaneanii fi namoonni hagi yartuun tokko cabsannee gara badda Harargeetti ol deemne. Jaalladhii fi miseensonni hagi tokko immoo namoota lola sanarratti madaa'anii fi kana fudhatanii of duuba deebi'an gara Sumaaleetti. Haga ji'a tokko achi tureetu booda Harargeetti deebi'ee nu dhaqqabe. Egaa yeroo dheeraa waliin turre kora sanas waliin geggeessine. Nadhii Gammadaa beekumsa siyaasaa itti teeka qabu kaayyoof cichee nama sirnaan qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhataa fi geggeessaa ture akka ta'e hiriyoonni qabsoo isaa ni dubbatu. Qabsoon Oromoo michummaa biyyoota ollaa akka horatuuf Nadhii Gammadaa dippiloomaatii guddaa ture. Aadde Sadiyyaa Musxafaa sabboontuu sabaa fi obbo Ibsaa Naga'oo jaallan qabsoo Nadhii Gammadaati. Bara 1987 irratti addi bilisummaa Oromoo kan Nadhii Gammadaatiin hoogganamu Ciroo fi Galamsorraa ka'anii Hargeysaa seenan Somaalilaand. Achitti addi bilisummaa Oromoo jaal Nadhii Gammadaatiin kan hoogganamu achitti leenjii fi meeshaa waraanaa waan tokko qopheessanii achirraa gara biyyaatitti ergaa turan. Kan kana godhe jaal Nadhii Gammadaa turan. Nama siyaasaan baay'ee cimaa bilchaataa saba ofiitiif biyya ofiitiif quuqamaa ture. Dheebuu fi rakkoo fi beela hundumaa obsaan dabarsanii uummata Somaalee waliin nagaha uumanii isaan waliin hiriiroo dheeraa godhatanii achirraan ka'anii eega Hargeysaan cabxe booda gara Maqaadishootti dhufanii. Jaal Nadhii wajjin kan wal agarreen 86 gama jalqabaara. Sana dura garuu wajjin hojjechaa turre otoo wal hin argin. Ani Jibuutiin ture bakka bu'aa dhaabaan ture yeroo sana naannoo sanitti achirraa dirree bahaatti nama qaadhimuudhaan iccitiidhaan maadhee biyya keessa naannawa bahaatti hojjechuudhaan quunnamtii kallattiidhaan hojii qabaachuu turre. Gama 86 immoo haala mootummaa Somaalee wajjin wal ta'u irratti Jaal Nadhii fi Jaal Guddataan gadi ba'anii turan. Anis naannoo sanarraa mootummaa Somaalee wajjin wal quunnamaa ispeeshaalii imbaasii Jibuutii jiru haala isaanii aanjessuu irratti hojjechaa ture. Bifa kanaan wal quba qabaachaa turre. Jaal Nadhiin nama hoomworkii isaa yeroodhaan hojjetu. Hojii jalqabe fiixa baasuu irratti nama gahee guddaa taphataa ture. 86tti anis gama Hargeysaa dabruudhaan Somaalee dhaquudhaan Jibuutii achitti wal agarre. Gama baatii 6 waliin turre. Sammooda gama Moqdishootti deemuudhaan mootummaa Somaalee wajjin haasa'aa turre. Anaa fi isaa fi Jaal Guddataan. Jaal Nadhiin delegeeshinii itti mataa ture adda bilisummaa Oromootiif. Bara 87 keessa na fakkaata ka Jaal Nadhiin humna adda bilisummaa Oromoo wajjin gara biyya Somaaliyaa dhufe. Sunis kan inni dhufeef daandii walitti saaquufi daandii dirree bahaatii fi bara dheeraadhaaf dirreen bahaa humni keenya ka Harargee ture. Walquunnamtii biyya alaan qabu ture. Galaa fi dhaamsa adda addaa karaa alarraa ergamuuf illee qoricha ta'uu waan kana fakkaatu hunda dhaqqabsiisuun illee rakkoo ture. Kanaaf daandii sana banuudhaaf gara Somaalee dhufe inni achumaan carraa sanatti dhimma bahee gara Wallaggaas dhufe booda. Nutis booda kora adda bilisummaa Oromoo lammaffaa ka booda bara 89 keessatti laga Gobeellee irratti geggeeffame irratti argamuudhaaf ani immoo jila naa waliin ture wajjin gara Somaalee dhaqne achaga tokko wajjin turre qophii barbaachisu gooneetiyyuu gara baddaa Harargeetti ol bahuudhaaf qophii adda addaa xumurannee karaa jalqabne guyyaa lammaffaa irratti kalolli
nurratti baname. Haala rakkoo uummanni Oromoo qabu yookiin Oromiyaan qabdu mootummaa Somaaleetti ibsee haala nagahaatiin waan jiru hunda hubachiisee rakkina kana nutti jira rakkoo kanaaf uummata keenya bilisoomsuuf wanni nu yaannuuf waraana keenyaa fi waan hundumaanuu karaa keessan karaan akka gara biyya keenyaa ceesifannu jedhee jara waliin marii guddaa halkanii guyyaa osoo hin taa'in barruudhaan walgayiidhaan waan adda addaatiin qunnamtii kana hunda godhe achirraa waraana gara biyya keessatti galfachaa ture. Dirree qabsoo dhihaas bahaas ture keessatti wal agarree yaada hedduu wal jijjiirree nama hedduu hubataa fi murannoo qabu ta'uusaa hubadhe. Sana booda yeroo mootummaan dargii kufuu yeroo magaalaa Finfinnee seennu akkuma seenneen rakkoo humna keenyaa fi humna wayyaanee gaafas Harar naannoo Dirree Dhawaa qabatee wajjin rakkoo wayii ture. Rakkoo sana jecha gara Dirree Dhawaa dhaqeen achumaanis waraana keenya ilaaluu gara Dadar dhaqee Dadaritti wal argine jechuu deebine. Dadarittis immoo namoota yeroo dargaggoo kuma baay'ee naannoo Harargee adda addaarraa dhufanii Dadaritti leenjiirra turantu ture. Isaaniin barsiisuu haala jijjiirama gaafas dhufee haala ce'umsaa kana irratti ibsa kennuufi irratti waliin qooda fudhadheera jechuudha. Nadhii Gammadaa jechoota ciccimoon dubbatee kan hubachiisu falmee kan amansiisu hayyuu siyaasaa qaroodha. Oromoon abbaa biyyummaasaa akka deeffatu haqa cubbuu fi dabaan dhabe akka deebisee ijaarratuuf uummata dadammaqsaa ture. Hiree walabummaa Oromoo kan murteessu tokkummaa isaa akka ta'e ifatti dubbachaa ture. Kanaaf immoo bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaa guyyaa yaadannoo wareegamtoota aanolee kabajame irratti haasawii uummataaf godhee ragaaf dhiyaata. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu akka hin jiru jechuudha. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu fi beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsisoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa jayyoota keenyaa seenaa warra aanoletti dhumaniis kan jiraachifnuun akka kanaani jechuudha. Biyya keenya Oromiyaa harka Oromooti. Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo uummata Oromootiif dhaabbatanii fudhachuu qofaani jechuudha. Oromoon tokko! Oromoon tokko! Oromoon amantiin adda hin bahu! Oromoon gosaan adda hin bahu! Lagaan adda hin bahu! Gaaraan adda hin bahu! Oromoo adda mootu qabbeeffatu haabbatu! Haabbatu! Ani yeroo sana dhugaadhuma amma aanolee faa gaafa kabaja aanolee isaan duukaan deeme akka inni uummata kana tokkummaa barsiisu keessumattuu wanta afaansaa keessaa bahu tokkummaadha. Jaalala Oromoon abbaa biyyaa ta'uusaa Oromoo irra yakki ga'uun amma immoo tattaafatee qabsoodhaan akka keessaa ba'ee tokkummaa isaatiin biyya isaa dhuunfatu barsiisa ture. Baay'ee nama gammachiisa. Nadhii Gammadaa bakka deemutti afaansaa damma. Tokkummaa Oromooti, jaalala Oromooti, onnaawaadha. Nadhii jechuun dhugumatti galmee seenaati jechuudha. Oromoodhaaf ijaa fi qarayyoodha. Kanaafuu nama akka laafa'aa fi akka wanni itti ilaalluu miti. Seenaa isaa maddisiifnee, burqisiifnee bakka jiru irraa hundaa'uu barbaannee uummata Oromoo hundaan nama gayu. Maaliif namni sun nama tokkummaa Oromoo irratti malee ibalu dhaloota achiiti. Bikka akkasitti dhalate nama je'uu miti. Nama Oromummaa qofaaf dhaabbatee tokkummaa Oromootiif hadoodee if kenne jechuudha. Waa'ee tokkummaa Oromoo kana yoo haasa'u Nadhiin foonii dhiiga isaanii keessatti dagaagee bal'atee qaamaa fi dhiigni isaanii hunda Oromummaadhaan waan guutameef. Tokkicha Nadhii Gammadaa leenca Oromoo ka afaan hundaan nama amansiisee garaa raasee lubbuu rarraasisan uummata keenya kanaaf Oromiyaadhaaf yaadee bu'aa guddaa buusa nama jedhu tokko. Uummata Oromoo qora qalbii isaanii
jijjiiruu qofa otoo hin taane gara bilisummaa akka yaadanii fi oromummaan waan hunda dursee akka mul'atu harka lafa jalaatiin yeroo mijatetti immoo dirreetti ba'uudhaan dargaggoota kana dhaqqabuu irratti jaalladhiin marroo guddaa taphatee jira yookaan roolii guddaa taphatee jira. Ilmoon akkana jedhee jaalladhiin yeroo hedduu yeroo dubbatan Oromoon tokkoome jechuun Oromoon bilisoome jechuudha. Oromoon bilisoome jechuun Oromoon tokkoome jechuudha jedhanii hima jaallee Elemoo Qilxuu lafa kaa'essan yeroo adda addaatti deebi'anii waa'ee tokkummaa Oromoo kanarratti nama gumaachaa turanii dubbachaa turan. Jaalladhii jechuun nama waan inni dubbateen gaggabutu jira, of wallaalutu jira, gorsa inni namaa kennu waa'ee Oromummaa kanarratti wayita inni dubbatu warri gaafas dhagahe jechoota isaatii fi dhaamsa isaa dhala amma jiru kanatti dabarsanii haasa'anii itti himaniiti ka qeerroon kun ka'e. Dhaamsi inni dabarsaa ture dhaamsa umrii keetii haga ati duutee qabrii seentutti suma waliin seena malee wanni inni sitti hime sun yookiin mataa kee keessatti uume sun si keessaa baduu hin danda'u, irraanfachuu hin dandeechu. Kaayyoo dhaabni isa hidhachiise galmaan ga'uuf qabsaa'aa kutannoo olaanoon hojjechaa ture akka ta'e hiriyoonni qabsoo Nadhii Gammadaa har'a ragaa ba'u. Seenaa, aadaa fi afaan Oromoo dhiibbaa fi cunqursaa jala ture akka deebi'ee dagaaguuf quuqama guddaan hojjechaa ture. Afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uuf biyya keessaa gaalaatti murannoo olaanoon barsiisaa ture. Afaan Oromoo dagaagsuu afaan kun akka barreeffamu gochuu hin barreeffamu ture sana dura. Afaan sirnaa akka ta'u, afaan barmootaa akka ta'u, afaan qormaataa akka ta'u, kan uummanni ittiin boonee dirreetti dubbatee ijoollee isaa ittiin barsiisee bulchiinsa keessatti dhimma ba'u akka ta'u gochuu irratti Adda Bilisummaa Oromoo hojii qabsoo hunda dura'uu kana akka hojii duraa godhatee hojjechaa ture. Kana irratti miseensonni isaa hundi qooda qabu kana keessatti. Kanaaf Nadhiinis akkuma kana akkuma miseensota kamiyyuu afaan kana guddisuu irratti, dagaagsuu irratti, ittiin barreessuu, ittiin hojjechuu irratti beekumsa isaatiin qooda kenneera. Miseensota barsiisuu irratti keessattuu naannoo Hargeessa, Sumaalee keessa Hargeessa yeroo inni ture. Akka danda'an kitaabota adda addaa kan biyya Jarmaniitti attamamanii dhufan qubee adda addaatiin mammaaksa hibboo kan ijoolleen daftee akka afaan ittiin barattuuf kitaabota akkasii baay'ee isaa fidanii ijoollee Oromoo kan maatii qabuuf raamsanii afaan Oromoo mana keessatti akka baratan goosisanii Nadhiin fedhiin isaa uummanni Oromoo hundinuu afaan Oromootiin baratee barsiisee afaan Oromootiin akka waajjira keessatti hojjetan, afaan Oromootiin akka barsiisan, afaan Oromootiin waa hundinuu akka gaggeessamu fedhii isaanii ture. Sabboonummaa Oromoo babal'isuu fi eenyummaa Oromummaa dagaagsuuf hojiin Nadhii Gammadaa hojjetee har'a dhaloota qubeetiif galaa ta'ee jiraata. Aartiin Oromoo akka guddatuu fi humna qabsoo Oromoo akka ta'uuf gaheen Nadhii guddaa ture. Kanaaf ammoo hawwisoon caffee gadaa fakkeenya guddaadha. Artiist Suutee Bareentoo fi Ilfinash Qannoo. Baandii caffee gadaa yookiin immoo hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan jedhu baandii caffee gadaa kan jedhu kanas maqaa moggaasee namni lafa kaa'e isaani. Gaaf tokko nu bira dhufanii taa'aniiti haasa'u nu godhanii hawwisoon dabballeedha. Kanaafuu jabaattanii ciminaan hojjechuu qabdan jedhaniiti afaan Oromoon itti hojjetu afaan hojiidha. Afaan akka tahuu fi Oromiyaa walaba baate keessatti Oromoon afaan ifiitiin bulchuu, dalaguu, hojjechuu akka qabu jaalladhiin hawwii fi fedhii isaanii ture. Nadhii Gammadaa kan hin beeku Gullalleettidha. Baay'een ilaalcha Oromummaa isaaf qaba. Waan inni godhu keessaa waan inni hojjetu keessaa hedduun isatti gammada. Laphee kodhii taa'uun hoggana tokko argu nan jaalladha. Nan ittiin gammada. Sana keessaan Nadhii Gammadaa nama tokkodha. Namnan itti gammadu jechuudha. Qabsaa'ota olaanaa keessa. Inni chaartiraa baanuu nuti lafa dhabnee deemuuf turre biyya alaa
achi nu deebisanii anaan hidhanii eerpoortii gaaf tokko na oolchanii na gadhiisanii nama 14 taanee kan nu dura bu'aa ta'ee nu fuudhee deemu yaa'ii malkaa ture nama 14 keessaa ani boolee ani eerpoortiitti nafee namni 13 manatti deebi'e jechuudha gaafa sana jaalnadhii fi Haayiluu Daargee Leencoo Lataa anaaf Zarihuun waardiyyaa 2 turre anachi keessa turre Maarimee Harqaqaasaa natti mul'atti gaafa sana nu duukaa turte garatti deemnu gaafa wallaallu jaalnadhiin as bilbiluu achi bilbiluu as bilbiluu achi bilbiluu ilfina ishee nuu tursaa jirran birantaa tokko namni tole jedhu dhibe harka isaatiin guwaa godhe xarapheessaa rukuteetu ilfuu jedha waraana kee duukaa sochoota amma namni bakka waraanni jirutti si geessu jira hin deemte achi turta golgaasii ta'u waraana kee duukaa turte deebitee dhufna yeroo gabaabaa keessatti jabaadhu jedha dhuguma galgala sana nan kute waggaa fi ji'a 3tti deebi'ee gun Finfinnee dhufu jaalnadhiin qabaman akka badan yookiin ajjeesanii ni kaan jiradhaan ni kaan du'eeradhaan waan akkasiin dhaga'e. Jaalnadhii waa hedduudhaaniin yaadadha jechuudha keessattuu ani moggaasa maqaa kiyyaa Suutee Bareentoo jedhu kanaan yeroo hundaa'u hamma jirutti ija kiyyaa duraan baduu ana qofa osoo hin taane maqaa Oromoo isa kaleessa bade san bakkatti deebifnaa maqaa akaakayyuu keenyaa maqaa abaabayyuu keenyaa isa badee diinni balleesse san bakkatti deebifna waan ta'eef maqaa qabdan kana kaayoo wanni kaleessa bade san deebisuudhaaf seenaadha waan ta'eef maqaa kana isiniif moggaafnaa jedhanii warra akka Kadir Sa'idiin Aanaa Bareentoo warra akka Aadam Haaruuniin immoo hundee sabaa jedhanii hundaafuu moggaasanii anaaf immoo maqaan kiyya Huseen Turee Suutee Bareentoo kan jedhu naa moggaasanii ati yoo kuftellee seenaan kee ni jira dagaagee miidhagee jiraata yoomirraa ati yoo kuftellee seenaan kee ni jira dagaagee miidhagee jiraata yoomirraa maqaa koo hamsifte lafee teetiin mul'adhe bu'uuraa qabsoodhaan isiin ol godhe. Hiree Oromoo kan murteessuu danda'u Oromoo qofa akka ta'e Nadhii Gammadaa uummatatti himaa ture. Biyya ofiitirratti akka lammii lammataatti jiraachuun gabrummaa hamaa ta'uu Oromootti dhaamaa ture. Hariiroon obbolummaa saboota biroo akka guddatuu fi saboonni qabsoo Oromoorraa akka hin sodaanne godhaa ture. Bara 1983 Dadaritti guyyaa eebba dabballoota adda bilisummaa Oromoo irratti dubbiin dubbate Nadhiin Oromoo fi Oromiyaaf onneen nama qabsaa'u ture ta'uu mirkaneessa. Eenyullee maqaa ofii biyya ofirratti dhabuu nafnaan gaafatamuu hin jaalatu. Eenyullee seenaa ofii dhabuu hin fedhu. Eenyus aadaa isaa dhabuu hin jaalatu. Sabni kamuu yookaan mataan nama tokkootu kan afaan ifiitiin dubbachuu dhoorgamu yookaan afaan isaa jalaa gadi qabamuu fi akka hojiirra oolle taasifamu. Kan fedhuutti fakkaatu. Uummanni Oromoo taanaan biyya isaa Oromiyaa irratti kanaan dura akkuma waliin quba qabnu mirgoota uummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabee asabuun isaanii jaalatamaa jechuudha. Wanti uummanni keenya dadhabate cunqurfama. Gabrummaa biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu. Namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu kana didaa turree har'as ni mormanna borus mormachuuf qophii. Gurraachi, adiin, diimaan kan samiirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan bulii heera kanaan bulii akka dabbuun nuun jedhu akka jiraachuu feenu jechuudha. Abbaan nu wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade mirga uummata keenyaa kan inni biyya irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan nu wajjin jiraachuu ni danda'a. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessan uummata Oromoo qofaa jennee taman. Dabballee taaneetu qabsoo kana seennee nama ijaaruu dammaqsuu kaayyoo dhaabichaa ibsuu waan dandeenyuun barreessuudhaa fi kana irratti bobbaane innis akkasuma ture akka hiree
hoogganoonni nu dura turan sababa garaagaraatiin wareegamuu isaaniirraa kan ka'e nutis gara hoogganaatti dabarree jechuudha. Innis bifuma kanaan gara hoogganaatti dabre muuxannoo garaagaraa soorateera. Qabsoo hidhannoo keessatti nama ijaaruu irratti dammaqsuu fi kana irratti waan hojii itti kenname garaa guutuudhaan itti seenee hojjechaa ture. Waan dandeettii isaa keessa jiru nama of qusatu hin turre. Rakkina qabsoon Oromoo keessa jiruu fi haala ji'oopolitikaa qabsoo Oromoo, bal'ina hawaasaa Oromoo fi kana hunda nama akka gaariitti hubatuu fi sanarraa ka'uudhaan tokkummaa Oromoo cimsuu irrattii fi keessattuu immoo tokkummaa jaarmiyaa qabsoo Oromoo jabeessuu irratti nama guutummaatti of kennee hojjetaa turedha. Nadhii Gammadaadha. Hayyoota Oromoodha. Jireenya gaarii jiraachuu osoo danda'anii caalmatti baratanii piroofeesaroota wanni guddoo ta'uu osoo danda'u hojjetee daldalees karaa guddaadhaan badhaadhuu osoo danda'u saba kiyyaaf jedhee bosona Harargeetti adda bilisummaa Oromootti makamee nama hojjete keessaa ta'uu isaaniin beeka. Akka namummaatti akka qabsaa'aatti waan qabsaa'aan hundi hojjetu akkuma jirutti tahee wareegaaf of qopheessuun haala adda addaatiin bu'aa bahii keessa dabruun akkuma jirutti tahee inni immoo nama viijinarii jedhamu keessee nama mul'ata gaarii qabu jechuun fageessee waa barreessuu, qindeessuu, qabsoo gara fuulduraatti oofuudhaaf barsiisuu nama danda'u waan ta'eef waan addatti ilaalamu qaba. Seenaa Oromoo irratti hedduu barsiisaadha ture. Istiraatejii qabsoo irratti barsiisaa ture. Jaalnadhiin akka ilaalchatti indiviijalii sabboonaa haa ta'u malee hubannoota sooshalizimiitiin nama guutame ture. Aayidoloojii san hedduu dinqisiifata. Yeroo sanitti immoo kan ta'uun tures kanuma hubannoota hidhannoo siyaasaa kanaan guutamuudhaaf halkanii guyyaa waa dubbisa. Kanaaf yoo waan qabsoo dubbatu ilaalcha lameen kanaa fi cunqursaa Oromoo kana walitti fidee yeroo uummatatti dhiyaatu qora qalbii uummataa hedduu harkisuu nama danda'u jechuun isaatillee kan warraa kan ka'e yeroorraa yerootti namoonni kan yaadatanidha. Nadhiin yeroo barataa arges akka barataatti, yeroo barsiisaa arges akka barsiisatti, yeroo qotee bulaa arges akkuma dammaqiinsa isaatti gadi bu'ee nama kana hubatee hojjaa waan tureef namoonni yeroo sanitti kwaalitii akkasii qaban hedduu xiqqaa ture. Nadhii Gammadaa bara 1981 miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ta'ee filatamuun hojjechaa ture. Duudhaa sirna gadaa bu'uura godhatee siyaasa haala yeroo hubachuun qabsaawaan namooman hooggansa kennaa turedha. Abbaa mul'ata guddaa hegeree sabaa fi biyya isaaf halkanii guyyaa hojjetaa ture. Jaalnadhiin nama kabaju, nama naamusa qabu, nama jaalala namaa qabu, xiqqaa akka xiqqeenyaatitti, guddaas akka guddummaa isaatitti nama safuu fi seera jaalala namaa, hawwii namaa, dheebuu namaa qabu tokko. Jaalnadhiin nama cal'isaadha, jarjaraa miti. Jaalnadhiin nama ititaa tokko, nama gameessa, nama ariifatu, nama dheebuu kee beeku, nama dadhabina kee beeku, fiizikaalii akkanumatti nama silaalee waan ati fakkaattuu fi waan ati yaaddu nama beeku tokko. Jaalnadhiin akka dhuunfatti nama taphataa tokko, dafee rakkoo namaa hubachuu irratti gahee guddaa qaba. Inni kun immoo human leadership isa godhee jira jechuun koo akka nama kanaa quuqamu hoogganuu qofa otoo hin taane personally feelingii namni tokko yoo miidhame yoo dhukkubsame dursee hubachuudhaan fedha nama sanii tuttuquu dandeettiitti qaba. Kun immoo moor namni akkas isa jaallatu godha. Nadhiin hubannoota akkasii sana qaba, nama bareedadha. Political leniensiinsaa moor Oromoon aangoo akka qabaate economic marginalization irraa bahu
nama hawwuu fi murannoota saniif qabu kanatti cichoomina hin qaba. Lammaffaa akka hoogganaattis hooggana goggogaa otoo hin taane hooggana agartee namoomaan hordofame yookaan immoo namoomaan dabaalame jechuun dandeessa. Nama jaalatu, nama biyya jaalatu, nama bosona isaa jaalatu, nama bineensan biyya isaa jaalatu, nama mukkeedhaan biyya isaa jaalatu, nama laga biyya isaa jaalatu, nama badhee biyya isaa jaalatu, nama horii fakkeenyaaf maal nuun jedhe mee ijoollee yaadattanii mee wanni isin biyya keessan irraa yaaddan maaltu jira jedhee nu gaafate. Mukkeedhaan biyya keessanii hafuura isaa wayita isinitti urgaa'u sanii yaadattanii horii ganama yaa'eetiin ala keessa deemu faradoo badhee keessaa himimsu kana faan yaadattanii jedhee nama biyya keenya nu yaadachiisee nu beeksisu tokko ture. Har'as taanaan borus taanaan gocha jaalladhiitii fi jaalguutamaan hawaas quuqama biyya isaaniitii fi waan isaan yaadan dhaamsi isaan nutti dhaammatan ba'aa guddaa fi quuqama guddaa nurratti dhiisanii dabran jarri kun. Dandeettii hedduu qabaa keessattuu uummata. jirus ta'ee bikka deeman hunditti jaalala guddaa qabu. Jaalladhiin ilaalcha gamtoominaatiin waan guutameef biyya kana keessatti furtuu ta'eetoo kan akka siyaasatti dhufuu danda'u. Oromoon mirga isaatii fi abbaa biyyummaatiif haa qabsaa'u malee saboonni cunqurfaman hundinuu mirga isaanii argachuutu irra jireedhee nama amanu fandamentalii asirraa madda. Kanaaf kabajaan inni aadaa, afaan, seenaa saboota birootiif qabu